Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa tokkooti hamma 21tti kan nuuf kenname. Garuu ani lakkoofsa tokkooti hamma 8tti isa jiru eddan dubbisee booddee isarra dhaabanneetu dubbii sagalee Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo wajjiniin hirmannaa waan isin dhibu kutaa kana ibsuu jechuun baay'ee cimaadha. Baay'ee gadi fagoodha akka galaana. Garuu hamma ayyaanni Waaqayyoo naaf baay'ate xinnoodhuma ishee Waaqayyoo kana keessaan har'a yoo hundatti ta'u yoo baate nama tokkotti hin dubbata. Hidhaa nama tokkoo hin hiika. Ba'aa nama tokkoo namarraati hin galagasha. Maaliif dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ለዘሪውና ለበላተኛው ምግብን እንደሚሰጥ ሁሉ አኩመ ከና ዱቢን ሰገሌ ዋቀዮ ዋቀራቲ ዱፌ ኡቱ ወንተ ተኮ ሂኖጀቲን ኦልሂን ዴቢኡ አከሱማን ጀዳ ዱቢን ሰገሌ ዋቀዮ ማሊፍ ጅሬኛ ነማ ኬሰት ዋን ሆጀቱ ተኮ ቀባ ዋቀዮ ዱቢሳ ዋቀበኔ ገረጆሌሳቲ ጋፋ ኤርጉ jireenya namaa keessa waan cabsu tokko qaba, waan buqqisu tokko qaba, waan ati hin dandeenye tokko akka ati dandeessu si godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gatii kanaaf yeroo adda addaatti dubbiin sagalee Waaqayyoo gara saba isaatti kan inni dhufu deebisuuf, qajeeshuuf, sirreessuuf, karaatti argisiisuuf dubbiin sagalee Waaqayyoo yeroo adda addaa kara keenya dhufa. Karaa adda addaa. Gatii kanaaf har'as immoo akkuma nama siniin jedhee hojii ergamootaa boqonnaa 2 yoo ilaaltanii hojiin ergamootaa bu'uura waldaati jedhu beektonni macaafaa waldaan kan isheen dhaabatte ijaarsi waldaa isheen jalqabaa kan isheen dhaabattee hojii ergamootaa boqonnaa 2 kaaseetu jedhanii odeessu. Jiru yaadonni adda addaa lakki yerootti Museeni saba Israa'eliin fuudhee biyya Gibxii keessaatii yeroo ba'e sanatti sabi koo anaana waaqeffatuuf na wajjiniin hadeemuuf sabi kun gadhiifamuu qaban ni jedhe Waaqayyo yeroo sanaa kaaseetu yeroo Waaqayyo saba isaa Gibxii keessaatii humnaan baafate sanatti yeroo sana ijaaramtes kan jedhan jiru. Gatii kanaafi yaada adda addaati. Inni kun nu waan hin jedhu. Inni guddaan ayyaanni Waaqayyoo nu gidduutti dhangala'u. Gatii kanaaf egaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa tokkooti kaaseenii nan dubbisa akkas jedha. Hundumti keenya macaafa warri qabnus warri bilbilarratti ilaallus yaada tokkoon qalbii tokkoon walii wajjiniin dubbifachaatii deemna. Boqonnaa 2 lakkoofsa tokkooti kaaseen dubbisa amma 8tti. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoosxee jedhamee beekamu yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turani. Dingata uursaan Waaqa irraa akka bubbee bubbisutti dhaga'ame. Manicha isa keessa jiran guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atani. Garaagartamsa'anii wanta akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaaniirra taa'ani. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuun isa isaaniif kennametti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabani. Hafuurri qulqulluun iddoo isaan jiranitti maal ta'e jedha isaan irratti dhangala'e. Lakkoofsa 5 Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessa kan dhufani turani. Jarreen kun hundinuu uursaan kun yommuu dhaga'ame iddoo kun ta'etti dacha'anii warra hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaanii akka dubbatan yommuu dhaga'an waan jedhan wallaalanii na'anii dinqifatan.
warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo jedhanii gaafatan. Dabalaniis tokkoon keenya attamittiin afaan ittiin dhalan isaan dhageenya jedhaniitu gaafatan. Egaa kutaan kuni gaafa ilaallu ayyaanni guyyaa 50ffaa kun yookiin Pheenxeqosxee inni jedhamu kun yerootti hafuurri qulqulluun bu'e kun gaafa ilaallu ayyaana makarii wajjin wal qabatee jira. Leewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 15 irra yoo dhaxxanii ilaaltanii waa'ee ayyaana makarii kanaati argitu. Iddoo sanatti maal jedhee jira? Leewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 15 irratti ayyaanni kuni ayyaana Faasikaa edda darbee booddee guyyaa 50ffaa isaarratti ayyaanni makarii kun ta'a. Ayyaanni makarii kuni kan inni ta'u ayyaanni Faasikaa edda darbee booddee guyyaa 50ffaa isaarratti ayyaanni makarii kun ta'a. Gatii kanaaf jechuudha. Achuma irratti yoo kutaa sana dhaxxanii dubbifattanii ayyaana kana kan isin ayyaaneffattanii guyyaa 50 lakkooftanii jedha. Torba edda lakkooftanii booddee sanbata sadhumaa irratti jedheetu dubbata. Yoon dogoggoruu baadhee 49 natti fakkaata. Sanbata tokko gaafatti dabaltan meeqa ta'a? Sanbata sadhumaa irratti 50 ta'a. Gatii kanaaf iyyuu maa'ee dhagaa gararraadhaa torba lakkaati sanbata sadhumaa irratti maal ta'a jedhaa? Makarii keessan isa Waaqayyo isiniif laate sana fidaa kottaatii fuula Waaqayyoo duratti maal godhaa? Argisiisaa, galateeffadhaa. Gatii kanaaf iyyuu sana godhaa jedha. Guyyaa 50 lakkaa jedha sabooddee gadi buutanii gaafa dubbifattan. Gatii kanaaf iyyuu ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqosxee jedhamee waamamu kun guyyaan hafuura qulqulluun itti bu'e kuni guyyaa kanarra yookiin guyyaa ayyaana kanarra ture. Guyyaa ayyaanni kun itti ayyaaneffatamu kanarra ture. Guyyichi dhufee walirra oole. Yihuudoonni biyya adda addaatii dhufan ayyaana kana ayyaana guddaa sababa ta'eef dhufaniitu hirmatu. Isuma dhugaammoo hamma biyyicha keessa jiraachaa ture keessatti biyya adda addaatii maatiin kan inni walitti qabamu ayyaana jiru keessaa ayyaanni inni tokko ayyaana makariiti. Ayyaana makarii kana hin ayyaaneffatu, hin beeku. Gatii kanaaf iyyuu guyyaa itti ayyaanni cuuphaa hafuura qulqulluu ta'e kanatti iddoo adda addaatii amantii Yihuudummaa warri fudhatan akkasumas immoo biyya adda addaatti dhalatanii warri guddatan dhufanii ayyaanichaaf biyyicha keessa jiru turan. Israa'eloonni kara kanaa beekamoodha. Ayyaana tokko wantoota ayyaana jedhamanii wangeela kakuu moofaa keessatti kaa'aman keessaati ayyaana gurguddaa irraatii hin hafani. Ayyaana gurguddaa fi hojii miliitariidhaaf eessatti haa dhalatu Israa'eliin isin beekin. Akkasumas immoo Emiru zagamteenyaa warra jedhaman warra dadhaboota isaan akkaataa humna isaaniitti eessaa jiraatan dhufanii biyya isaaniif hin tajaajilu. Ayyaanaaf iddoo kanarraati miliitarii dhaquu fi namni dudduubatti deebi'u hin jiru. Hamma humna isaa okkolaa deemee waan danda'u hojjetee gala. Isa booddee gaaf tokko bakkeetti uffata wattaaddaraa uffatanii gaafa dhufan ekhanii jedhanii gaafachuu jechuun akkami gaafa anaanna ilaaltu. Gaafa ilaaltan nama iddootti hin galle. Beektuuni Emiru zagamteenyaa warra nuyi jennu Oromiffi saaxinnoo nawaaniidha. Gatii kanaafi attamitti na ilaaltaa jedhanii sin gaafatu. Atta geever, atta akhla benadaam, ati dhiira, ati jagna. Gaafa ani jagna, ani dhiira siniin jedha. Gatii kanaafiyyuu ayyaana fedhee fi isan amma isiniin jedhe miliitarii keessaatii namni hafu tokko iyyuu hin jiru.
hundumtuu ayyaana sana irratti argama. Egaa ayyaana sana irra utuu jiraniitu wanti kun ta'e. Utuu gara kutaa kanaa hin dhufin dura boqonnaa tokkootii kaastanii yoo ilaaltan, boqonnaa tokkootii kaastanii yoo ilaaltanii ijoon dubbii kanaa jechuudha hojiin ergamoota Eliyaasi ifama Luqaas akkuma kutaa kana barreessetti xurut godheetu gararraadhaa kaaseetu ibseera. Eenyuuf ibsaa? Nama Teeflos nama jedhamuuf. Bara sana keessa nama kabbartee ture, nama abbaa qabeenyaa yookiin immoo nama hangoo qabeessa nama ture. Namoonni tokko tokko baay'eedhanii dubbatu. Namni nama Teeflos nama jedhamu kanaafi Luqaasi hakiimii ture jedhanii dubbatu. Boqonnaa tokkorraa hojii ergamootaa boqonnaa tokko yoo dhaxxanii ilaaltanii maal jedheetu dubbata? Yaa jaallatamaa Teeflos, akkuman kana dura macaafa koo keessatti siif barreesse hojiin Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessatti inni hojjechaa ture suni baay'ee dinqisiisaadha, amansiisaadha. Gatii kanaaf iyyuu jedha innati duukaa buute kun yookiin innati amanatte kuni amanamaadha jedheetu dubbata. Akkuman kana dura siif barreesse inni jedhu immoo Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yoo dhaxxanii ilaaltanii innanani sitti hime sun, innanani siif barreesse suni sirriidhumatti amanamaadha. Sirriitti qaban, sirriitti duukaa bu'i. Ijaan argineera. Inni barsiisaa ture sun dhugaadha. Inni duuka buutotaa wajjiniin, inni wajjiniin ture. Inni du'aa ka'ee immoo du'a moo'ee ka'ee isaan barsiisaa ture. Wanta dhugaadha. Mee nama simbira jirtuun innati duukaa buutee dhugaadha jedhaani. Innati amanatte dhugaadha jedhaani. Yoona afa taarikaa አይደለም. Israa'eloonni akkas jedhu. Dhiifama gaafa waa'ee isaanii isinitti kaasu. Maaliif jireenyi isaanii fi namoonni baay'een maal jedhu? Uumaa baqaa Yesuusitti amananii baqaa amantootuma cimoo itti fakkaata namoota baay'ee keenyatti Yihuudoonni. Garuu miti. Maqaadhuma Yesuus maqaa jedhamu dhaga'uudhuman barbaadan. Fannoo arguun barbaadan. Gatii kanaafi kakuu haaraan isin dubbifattan yookiin inni isinitti amantan sun maashee atteem dabriim yookiin immoo atteem maaminiin babeedadaam isin kan isin amantanii nama Yihuudii tokkotti amantuu isiniin jedhu. Biriit kadashaa zeshtiyoot biriit macaafi qulqulluu inni haaraan isin dubbifattanii afa taariik. Ishtiyoota wanta doowwa ittiin galle haasaa calleedheetu namatu fidee isinitti hime jedhu. Amma gaa ijoon dubbii kootii inni guddaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yerootti deddeebi'aa ture. Hojii guddaa ergamootatti laatee deeme. Hojii cimaa itti laatee deeme. Anaaf isin yeroo xinnoo isheef dhaabadhaati amma teessanitti ofii keessan of ilaalaati. Maal natti laatee deeme Yesuus? Kan inni si waameef, kan inni nu waame. Maaliif na waame naan? Anaan maaliif na barbaade? Isinii galee inni ijoon dubbii kutaa kana keessaa isa kana. Gatii kanaaf iyyuu egaa boqonnaa tokko irratti akkuma nama jedhee gararraadhaa kaasee Luqaasi akkuma inni amma dubbachaa ture nama Teeflos nama jedhamu sanaaf akkuma inni barreesse yaa ulfaataa Teeflos macaafa koo isa kana duraa keessatti waan Yesuus hojjetee fi barsiise hundumaa siif caafeen ture jedha lakkoofsa 2 irratti. Kunis immoo jalqaba isaatii kaasee
hamma guyyaa inni ergamoota isaa warra fu'ate afuura qulqulluudhaan abboomee gara waaqaatti ol fudhatame kan ta'e ture. Isinii galee waan abboome tokko qaba. Warra kam? Warra ergamoota iddoo adda addaati naannoo Galiilaa iddoo isaan qurxummii qabaniiti hin baranne warra jedhaman, warra iddootti hin galle, warra barumsa hin qaban jedhaman walitti sassaabee hojii mootummaa Waaqayyoo akka isaan hojjetaniif waa tokko isaan abboomee deeme. Yaa Teeflos, isa kan akkati bartuun barbaada. Du'a moo immoo du'aa ka'eera. Gatii kanaaf iyyuu inni maalidha? Inni sirriidha, amanamaadha, argeera ani jedheetu isa kanaa dhugaa godheetu barreessaaf. Gatii kanaafi gara lakkoofsa 3tti akkasidha. Lakkoofsa 3 boqonnaa tokko lakkoofsa 3 dubbisaa jira. Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifneen isaanitti of mul'ise. Guyyaa 40 akka isa argan godhee waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaaniin tiin dubbate. Isaanitti dubbate. Waa'ee maali? Waa'ee mootummaa Waaqayyoo irra deddeebi'ee karaa hin mamsiisneen isaanitti mul'ate. Sirriidha du'aa ka'uunsaa. Mul'achuunsaa sirriidha. Arganiiru ergamoonni. Irra darbee immoo warra akka Toomaas faa dhaqaniyyuu iddoonni waraaname quba kaa'anii ilaalaniiru. Gatii kanaaf maalidha jechuudha? Qabatamaadha du'aa ka'uunsaa. Warra akka Emaa'os, karaa Emaa'os warra deemaa turan qurxummii qabutti warri gara mandara isaaniitti achi deebi'aa turan sun, jireenya sakaleessaatti warra achi deebi'aa turan sun arganiiru. Isaan gidduutti mul'atee isaanii naasofsiiseera. Akka isaan Yerusaalemitti achi deebi'an godheera. Gatii kanaaf iyyuu maalidha? Qabatamaadha. Arganiiru. Maariyaam faa dhaqaniiru. Owwaalchi isaa duwwaa ture. Hin argine. Dhugumaa du'aa ka'eera. Innati amanatte maal ta'eera? Du'aa ka'eera. Sirriidha. Du'aa ka'eera jedhaniitu isa kanatti egaa gadi fageesseetu dubbata akka inni isaan abboome. Yaa firoota ko guyyaa tokko maybe wal ijaartanii biyya Israa'elii dhaquu dandeessu, arguu dandeessu. Naannoo Galiilaan iddoon isaan qurxummii qabani isuma dhugaa sa'uu fi naannoon sun jechuudha. Walumaa galatti manni nyaataa achi jiru hundumtuu baay'inaanii waqa nyaata qurxummii kanatu baay'eedha. Baay'inaan qurxummii qabu namoonni naannoo sana baay'inaan. Haa ta'u iyyuu malee naannoo galaanaa sana gaafa dhaqxanii fooliinsaa foolii cimaadha. Iddoon taaneetii isaan waame. Iddoon taaneetii isaan fide. Gatii kanaaf hojii mootummaa Waaqayyootti laachuuf hojii guddaadhaaf sababa isaan barbaadeef yaa obboloota ko yaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyo siin kan inni si barbaade, Waaqayyo kan inni si waame, iddoo siin waameeti kaleessa keessan dudduubatti deebi'aati yaadadha. Waaqayyo hojii guddaadhaaf si waame. Sinii galee booddee gadi buunee ilaaluu dandeenya. Boqonnaa 2 warri kun warra naannoo Galiilaatti waamaman miti. Warri afaan tokkoon keenya haasa'an kun eessaa fidani? Namoota hin baranne, namoota waan beenne, namoota wayitti hin galleem isaan. Akkamittiin kun ta'uu danda'e jireenya isaanii keessatti? Barumsa hin qabani. Akkamitti afaan keenya afaan biyya 15 gadi buutanii yoo ilaaltan lakkoofsa 9 kaastanii gara biyya 15 ta'u. Asuma boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kaastanii yoo ilaaltan. Gatii kanaaf iyyuu maalittiin jedheen egaa Waaqayyoo du'a isaa booddee karaa hin mamsiisneen isaanitti mul'itee isaaniin barsiisee waa'ee mootummaa Waaqayyoo ol ba'eera. Gatii kanaaf iyyuu waan isaan abboome tokko qaba. Innis immoo maayidha? Lakkoofsa 4 irratti isaaniin wajjin utuu jiru abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime. Isaan isinitti hime eeggadha malee Yerusaalemiitii maaliin ta'inaa jedhee hin ba'inaa Yerusaalemiitii. Lakkoofsa 5 irratti
Abrahaam bishaaniin cuuphe. Abbaan koo garuu waaqarraa hafuurri qulqulluun gaafa gara keessan dhufu abiddaanis hin cuuphaa. Gatii kanaaf yoo maal ta'e achuma dhaabbadhaa eeggadhaa hin ba'inaa Yerusaalem keessaa. Hafuurri sun maal isin godha? Isin jabeessa. Ija jaboota isin godha. Hojiinan isinitti laadhee deeme san akkasin hiikamtanii tajaajiltan isin godha. Karaa koo isinitti argisiisa, isin barsiisa, isin jabeessa, isin dhaaba. Yaa firoota ko humna hafuura qulqulluu malee guutummaa waldaa kun guutee bakkeen guutee hamma fedhe yoo namni guute hafuura qulqulluu malee የመንደር የቀበሌ ስብሰባ ሊሆን ይችላል። humna hafuura qulqulluu malee yaa firoota ko geggeeffamuu hafuura qulqulluu malee guutamuu hafuura qulqulluu malee የማንም ሰው አገልግሎት የማንም ሰው ስብስብ ምንም ሊሰራ አይችልም። ከኑይ ወልቲ ቀበምን ከኑ ኑን ወልቲ ኑ ሰሳብ ኑ ግዱት humna guddaadhaan hidhaa hiikee gaaffii namootaa deebisee ba'aa namootaa namarraa galagalshee namoota nagaa isaanii deebisee boo'icha isaanii gammachuutti jijjiiree gadda isaanii gammachuutti jijjiiree akka isaan jiraatan kan godhu humna hafuura qulqulluu duwwaadha. waaqayyo nu gargaaru. አሁን ባለንበት ዘመን akkasumaan calluma jedhanii tajaajiluun hin danda'ama jettanii eeyyee hin danda'ama. Isni galee akkasumattiin sassaabamuun hin danda'ama yootan eeyyee hin danda'ama. Anaaf isiniin walga'ii keenya kan adda isa godhu waaqeffannaa keenya kan adda godhu garuu humna hafuura qulqulluuti. Gatii kanaaf iyyuu isa kana eeggadhaa Yerusaalemiitii hin bayinaa. Maaliifidhaa Yerusaalemiitii hin bayinaa kan inni waan isin dhibu biyya Yerusaalem keessatti amantii Yihuudummaa warri cimsanii qabatan amanticha warri ስሪቲ ኦርዶፈኒ የእምነቱ አክራሪዎች የተባሉ ኢዶሰነ ጅራቱ ጉያ ሰንበታ ሰንበኒ ሳኒ ጅማታ ገላ ጅማታ ጋፋ ገናፍ ቦና ሰዓቲን ጋፋ ጅጅረሙ እንጅጅረም አኩመ ካን ሰዓቲ አፍሪፍ ወለካ ዮኪ ናኖ ሸኒ ጋፋ ተኡ ኢየሩሳሌም መንደሪ ሱን ሁንዱምቱ ኢየሩሳሌም ፖሊሲፍ ትራፊኪ መሌ ከራራ namni waan እንጅሩ መኪና namni oofu እንጅሩ ማሊፍ ሰንበታ kabajuu sa jedhu beeku sababa ta'eef garuu maalin qabu jireenyaan qabu inni anaaf isiniif ife jireenyi barabara jireenyi dhugaa inni ta'e Yesus isaaniif hin galle isini gale ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ነገር ግን ምን አላሉትም አልተቀበሉትም። የሲመኔኒ ያፍሮተኩ ሰልጳቲን ይላልና የመዳንህን ህይወትን ኢየሱስ የከፈለልህን ዋጋ ዝም ብለን እንዲሁ በከንቱ አትመልከተው ይላልና ከስመቲ ወንጌለቺ ገሩ ዱጋምበር አመንቲነቺ ጀልቀበ ገሩ ዱጋይም በሬ ኢፊን ገሌፍ ያፍሮተኩ ገቲ ከናፊ ሰንበተ yoo achi naannoo sana dhaxxanichuudha sanbati isaanii sanbat duraa gatii kanaafi akka jiruutti karaa hundumtuu cuccufaadha hundumtuu lafa deem sanbataa waa gochuun hin danda'amu gaaf tokko dhufanii nu waammatu mana namni qoricha liqimsuu barbaadu yoo jiraate firiiji bananii cufu gaafa firiiji bantanii ibsaan inni famini hojiidha sababa ta'eef isaaniif seeraan jiraatu sababa ta'eef dhufanii kan sa'atii tokko nu kaffalanii mana nu waammatanii mana qosoqosanii kottu maalo firiijii naabanii naa cufi maaliif cubbuudha sababa ta'eef isa booddee cubbuun nurra ta'a
birrii sa'aatii tokko fudhannaa. Sabooddee firiijii bannee fi qoricha laannee fi balbala cufnee waan barbaadan goonee fi birrii keenya kan sa'aatii tokko fudhannee baanee qajeellee. Sabooddee cubbuun isarra hin jiru, cubbuun eenyurra jira, cubbuun narra jira jechuudha. Yeroo baay'ee akkas godhu seera jala jiru sababa ta'eef yaa firoota fayyuu keessan akka salphaatti hin ilaalina. Fayyuurra darbitanii immoo hojii mootummaa Waaqayyoo isa Yesuus akka nuyi hojjennuuf nutti laatee deeme sanaaf Hafuurri Qulqulluun akkasin jabaattanii dhaabattanii isin godha. Ija jabeeyyii nama godha Hafuurri Qulqulluun. Gatii kanaaf iyyuu sana utuu hin fudhatin maaliin ta'inaa utuu hin guutamin Yerusaalem keessaatiin bayinaa. Maaliif egaa Yerusaalemii amanticha jabeessanii qabu sababa ta'eef achiitii jalqabduutti hin jedhu. Achiitii jalqabama. Hojichi warra sin tuffatan gidduudha. Warra sin ari'an gidduudha. Warra akkam taanetti sin ilaalan gidduudha. Achiitii jalqaba. Gatii kanaaf iyyuu achumatti guutamtu hojicha achiitii jalqabduutti hin jedhu. Lakkoofsa 8 gadi bu'een dubbisa. Isin garuu Hafuurri Qulqulluu yommuu isinirra bu'u ifama. Isin garuu Hafuurri Qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Yerusaalem, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaa hamma handaara lafaattis dhuga baatuu koo hin taatu isaaniin jedheetu iddoo kanatti gadi fageessee edda guutamtanii booddee lakkoofsa 4 irratti hin ba'inaa Yerusaalemiiti hin guutamtuuttiin jedheera. Gatii kanaaf iyyuu lakkoofsa 8 irratti dhufeetu Yerusaalemiiti jalqabduuttiin jedhe. Yerusaalemiiti jalqabdanii Yihuudaa keessa baatanii hamma handaara lafaattiin deemtu. Daangaa hin qabachiisne yaa firoota. Isaanirraa ka'eetu deemaa dhufe anaaf isin bira ga'e wangeelli. Anaaf isin bira immoo darbee deemuu qaba. ዛሬ ቤተ ክርስቲያን መንቃት አለባት። ኢኒ ጉዳን ኢኒኑ ይረፋ ጅሩ ዳሎቲ ዱፋ እንጅሩ አከከሌሳ ያፍሮተ ኩነምኒ ጅሬኛ መንቲሳት አነራቲ ካሴ ጋፈን ከናሰው ያፍሮተ ይሱበ ዱጋዋ ቃንስንት አነራቲ ጀልቀበ ስለ ትውልድ ግዳይለንም አመጣን አመለክን የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማን በኋላ ወተን መሄድ ነው። Imman qabnu kadannaa ittanii ennaan kadhannaani namni nuffeera kadannaa kadhachuu hin barbaadu. Soomaaf sagada yoo jettanii waldaatti lallabdani soomaaf sagada namni dhufee kadhachuu barbaadu hin jiru. Lamin maaliifi yaa firoota koo kaleessa keessan dudduubatti deebi'aatii ilaalaa. Kaleessa boonyee jilgeenfannee sa'aatii tokko sa'aatii lama sa'aatii sadii soomaaf sagada guyyaa lama guyyaa sadii qabannee hin kadhannaa. Garuu har'a jiraa yoo jettan maaliif ለምን መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ለህይወታችን ለቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋታል። ለአገልጋዮች ያስፈልገናል። የትላንቱ በውስጣችን ለእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ያለን መቀጣጠል እንከሰከኛ ከለሰከኝ ጀጀብንኑ ይቀምኑ ዮኪሞ ኢናፋኑ ወንጌላፍ ዳሎታ በዱፍኑ ይቀምኑ አረማፊንጅሩ ጋፊ ከና ኦፊስ ነንጋፈዳ ኢስኒሶፍ ጋፈዳ ማሊፍ ከለሳ ኮቱሜን ከደና ኮታይን ከደና ዋቀዩኑ ደጋ አፉሪ ዋቀዩኑ ገርጋራ ጀኔ ጀባቻ ቱሬ ወረኑ ግዱን ጅሬፍ ወረ ከለሰን ወጅኒን ተጃጅላ ቱረኒ አረገሩኑ ግዱን ጅረኒ ብይ ለፋሊቅ እንሰዱ ዱበት ዴቢያኒ አለ ደዳት እንደደበኒ ደማኒሩ እንጅረኒ ደዳብኔራ ማሊፍ ያለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ጊዜ አምልከናል። ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ቆመና አገልግለናል። ያ ዛሬ ምን መሆን አለበት? መወገድ አለበት።
በቃ እቹ ዮን ቀብኑ ተያፍሮት አሜን ጀዳዮ ጀዳምን ማሌ አሜን ጀቹን እዩ አፋን ኬኛ በኑ ደደብ ዋቄፈና ኮታ ዋቄፈና ለአምልኮ ሰው እየተለመነ ነው የሚመጣው ለጸሎት ሰው እየተለመነ ነው የሚመጣው ከሌሰገሩ በያአምባኬ ሰይሮቱሬ ጋፈነከሲስኒ እንጀዱሜ ኢስንጨጳውፍ ምን የትላንትናውን ህይወቴን ነው ማየው ትላንት የነበርኩበትን ህይወት አያለ አሬስ ጅራው ምን ይኮሱን አሬስ ጅራ ጅልቢኬሱን ጅልቢኬኒ ካሌስ ቢያምባኬ ሰጅልጌን ፈተ ያዋቀዮ ሁምኒኬን ራዱፉ አፉሮ ቁልቁሉ አርስ ነጎቲ አርሲኖ ጀታ ዛሬም ትኩስ ነው በሐዋርያት ዘመን የሰራው ያ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሙላት ዛሬም በኔ በጉባኤ መካከል በቤተ ክርስቲያን በአገልጋዮች ላይ በሙላት እንዲገለጥ ፈልጋለሁ የትውልዱ ስራት እንዲፈታ ፈልጋለሁ ጀኔ እንበርባኑ ዮቴ ወልትቀበሚ ኬኝ አርስ ዱዋዱ ማታ ዛሬም ናፍቆታችን ረሃባችን ያ መሆን አለበት ይሁን ኬኛ ሰነንተው ታናን ያፍሮት አከሱማ አገልጋዮች ተጃጅልቶኒ ወልዳ ኦሮሞ ካልጋሪ ያፍሮት አደራዋ ቀዩ ከደና መሌ ዱፍኒያስ እንዳበንፉ ለዋቀዩ ቱምና ፍሮ ቁልቁሉቲ ድንጉተሚን ወንተ ተቆጎቹ እንደንደኙ ጅሬኛ ኬኛ ከሰት አደምሰ ከሰን ከሰት ጅሬኙ መዱንፋ ከሰኒፍ ሁምና አፍሮ ቁልቁሉ መሌዋጎቹ እንደንደኙ ምራኝ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ተሰራለ ስራብኝ ይሮሰን እንዲዱበት ያርስ ነከሰተይቲ ዱበት ጂራ ኮታ ኢንካና ወሊዮጂ ኮታ እንደመቅና ከደናቲ ብዙ ረሃብተኛ አለ ውጪ ብዙ በሽተኛ አለ ውጪ ነመጭቡዳ ለቂም ሰሜጅሩ ነመሜቀቱ ጅራ ያፍሮተኩ ነመሜቀቱ ጅራ አመስግነን ለመብላት ብዙ ጊዜ በመንሰራበት ስፍራ እንኳን እናፍራለን ለምን በዙሪያችን ያሉ በጌታ ያልሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ አይናችንን ጨፍነን ለመጸለይ ስንል ማማሉን ጀላላት ዋንበርባዴ አጀድ ዋንበርባዴኒ ዋንበርባዴ ጀ አማናታ ወከ ያርገን እንዱበቲና ኢየሱስ ፈይሳ ዳዩን ጀዲና አማናታ ወከ ሀበረን ከን ኢየሱስ ተውከ ያርገን ይነሞን እስኒ ገሌ ወንተን ጀቹ በርባድ አማናታ ወኮ አርጉ ነምኒ አማና ከን ኢየሱስ ተውኮ አናፍ ጀዴ ዱኤ ሞኤ ካውንሳ ነምኒ ሀበሩሜ ሀበሩ አቲ እኙን ዋቄ ፈታ ዮናሲን ከሰ ደምኒ ዮናሲን ከሰ እኙ ደቲ ኤሰደምተቲ ኤሰጣ ኤሳዱፍት አኒ ኢሳዋቃፍ ለፋ ኦሜ ዋቄ ፈዳይ ምኒ ያፍሮተኩ ኮታ ይናፋን ኬኛ ዴቢኡ ኮታ ፉሪ ዋቀዮ ንግዱቲ ሀውጀቱ አከከሌሳ አከደን ገዳ ሂናሮምና ጅልቢ ኬኛ ደደበ ሃረወር ጅልቢ ኬኛ ላፌ ሃከወር ረጅም ሰዓት በቲክቶክ ላይ ዝም ብለን እንቀመጣለን ኦፍ አይላል ይሄንን ስል በጌታ ፊት ነው የምላችሁ ራሴን ነው ማየው ሰዓቲ ኤራዳፍ ቲክቶክ ይሮን ጨለደ ከስታ ኢላሉ ጅራ ለማንበብ ሰዓት አለን መንፈስ ቅዱስን ለማውራት ሰዓት አለን ሰዓቲ ኤራቴኝ ቴሌፎን አላሉ ከሰዓቲ ማልቱ አረጀ ከደደብሲ ሲሆን አንጀታ ወንተ ብራሚኒ ማብራቲ ዳምሴሰኔ ቦንዱባ ሻት ተጉባ ማኩመኔ ይላልተን ደርጋጌ ሰገሮጋ አተው ይውበለ ያፍሮተኩ ኮታ ዳበና ለፎጂ ኬኛት ብልብልሲ ናርከራ ወንጌልሲ ወንጌለ ሁሉምቱ ብልብለሳ ከሳን ምን ወንጌለ ዳብንጅሩ ኮታ ደቂቃት ኖሼ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል እስቲ እግዚአብሔር አባት ሆይ ዛሬ ልትለኝ የወደድከው ነገር በቃለ በኩል ምን በለኝ ተናገረኝ አውሩት መንፈስ ቅዱስን ያወራል ጓደኛ አድርጉት ጓደኛ ይሆናል
isuma dhugaa waaqayyoo isinitti taasa gaaf tokko tokko akkasiin godha gaafa hojii deemu kadhachaa dhuma deema galanni siifata hafuura qulqulluu waan na keessa jirtuuf si haa galatu haasofsiisaanii mana keessan keessatti Yafroo tokko ijoollee keessan irraa harka kaa'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafa saarrafan ijoollee korromni hafuura qulqulluu haa dhufu inni nama geeddaru inni nama jijjiiru inni jireenya namaa dhaalu inni jireenya namaa guutu inni jireenya namaa geeddaru harka irra kaa'a kadhadhaafi maatiin abbaa manaa keessaniif haadholiin kadhadhaa abbaa manaa keessaniif abbaan manaa haadha manaadhaaf kadhadhaa Obboloonni walii kadhadhaa humna hafuura qulqulluutiin guuti tajaajiltoonni waliif kadhadhaa harka wal qabadhaati hojii mootummaa waaqayyootiif walitti nu sassaabeera situ nutu barbaademini situ walitti nu qabee maaliif ergamootaan iddoo adda addaadhaa walitti isaan sassaabee sababa ta'eef nuun እንመለስ ነው የትላንትናው ብርታታችን ዛሬም እንደገና ዛሬ የመታደስ ቀን ይሆንልን Afurri qulqulluun gaafa dhufu unuma urgufeedhuma nurraatii deema miti yaafroo tokko unuma ho'isee gaafa eebboon sila faarfachaa ture hundumtuu bahin faarfata harka walitti rukutu xinnoodhuma nu ho'isee ለተወሰነ ደቂቃ አሟም ቆን የሚሄድ አይደለም መንፈስ ቅዱስ አካሰደ ምንይሬ ዱብኝ ሰገሌሳ ለዘላለም ከናንተ ጋር ይኖራል አሜን ለዘላለም አዲከናፍ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናችሁ እስን መነ ቁልቁልማ ዋቀዮት አፉሪሳ እስን ከሰ ጅራት እስን ከነውሚት ከንመታ ከሰኒሚቲ እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁም የእግዚአብሔር ናችሁ እንኒ ከሰን ከዋቀዮት እነከ ከናዋን በርባደ ጎቹ እንደንደስ ማሊፍ ሲከሰ ተኤቱ ሲጨጳ ሲከሰ ተኤ ዶጎጎራ ከሰቲም ሲከሰ ተኤ ከራንኩን ስሪሚኒ ሰከነረ ደሚሲ እንጀራ ኮታ ጅባን እንተጃጅሉ ኮታ ወሎዳን ተጃጅሉ ኮታ ረሰፉሪ ቁልቁሉኑ ግዶታ ወጀቱ አረነመ መቀቱ ወሎ ውሩ ወልቲ ዲባዳ በተ ተጃጅል ኖ ባና ገለግል ይሻላል እንዴት ሊሰራ ይችላል መንፈስ ቅዱስ ወልዳ ከነቆፋፍ ምን ጉቱማን ወልዳን በየለፋረጅርቱ ሁንዱምቱ ሀራ ማልዲቢሱ ቀብዲዮቴ ያሰነብነን ያን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ያለው ነገር ግን እንዲሰራ እንዳይሰራ የከለከልነው ነገር አከኒኖ ጀኔፍ አከኒድ አሎተኒክኔፍ አከኒድ አሎተን ፈይፍኔፍ ኡኑማታከኛ ዶው ማሊፍ ያ የተቀበልነው መንፈስ የሚፈውስ መንፈስ ነው የሚያድን መንፈስ ነው የሰላም መንፈስ ነው የፍቅር መንፈስ ነው ያን ፍሬ በህይወታችን ውስጥ በብዛት ተገልጦ የሚታየው ኢሙለታም እንጀዳምኒ ገላትያ በቆናሽን ይወጣን ይላልተን ለኮፍሰ ድደሚ ለማቲ ካሳቲ ደቃላላ የመንፈስ ፍሬዎች ኢሳኒስ ጃለላ ተኩማዳ ወልያዱዳ ወልሲማቹዳ ወልበርባዱዳ Esajiro bolesiko esajirto boletinko immamata shetin yojedu nojetu yero tokko bi Israeli gafa turre qesite tokkotti baye muca yero diaqoni way turre biya sana yero turre gofta fudatetu kesisa impuba way Yesusin asuf wayan soundumtu waya warra bombarliti baka isamale namni jiro baye jallata sirbitu bombarli edi Yesusin fudate sana hundu magati sababa jallachuu saarrankan kay mataasalle akkasa godhata ture guyyaa tokko fayyee Yesuusin fudhatee achumatti fayyee fudhatee maal jedhee dhuga ba'umsa isuma dhugaa sa'uu fi himbaana torbee sadiittis himbaana torban lama labattis gaafa baanu qabna himbaana baanewaan qeesii tokko arge qeesii mataatti marama na እስቲ ከስዬ ሂደን ለዛኛው ቄስ እስቲ አንድ እውነት እንንገራቸው ሰቦዴ እኔ ማሊፍ ኬሲሳ ጅረምኒ ወቃ ከከውንሱ ጉዳ ሰበበ ቀቡፍ ሰቦዴ ደቄቱ አባ እንዴት ኖት ኢየሱስን ያቃሉና እዚህ ውጪ ኢየሱስን ልታስተምር እሱንም ለኔ ጀዱን ሰቦዴ ናሲኒቲን ምኑታናኒ አሎና ከሚቲን ዴቢኡ ደንደ አሬ ጀዴቱ ታሳ ለኔ ካለ ለምን ገደላ ይገባ ሜደን እሱ ዱጋዋ ቃኒ ሲኒቲም ቃል በቃል
ለኔ ካለ ለምን ገደላይ ማፍ ቦለል ሊጧን አፍ ጀናን ያፍሮተኮ አፉሪ ቁልቁሉን አኩመን ጀዴ ሁምኒ አፉሪ ቁልቁሉ ኑረ ጋፈ ዱፉ ወለካን ጋፈ ደመኒ ዳቀኒ ዱጋ ባአኒ ወለካና ሲቲ መዋቀዮ ሳንገርጋን አከስቱኔ ሙጂኔር ገሞታዋኒ ሲዲቡ ጋፈ ኬሳ ገልተኒ ዱብፈተኒ ጴጥሮስ ፋ ጋፈ ባአኒ ሆጂ ወንጌላ ባአኒ ሆጀተን ዋንሲኒ ቡቦአስ በቆና ለማ ለኮፍሳ አፉርተሚ ተኮ አፉርተሚ ለማ ይወደጠኒ ላልተን ሁምና አፉሮ ቁልቁሉ ከናኔ ደጉ ተመኒ ቦዴ ባአኒቱ ወንጌላ ዱበቹቲ ካኒ ባአኒቱ አሰውቲ ካኒ ወለካኒ ሞይን ከለቱ ቱረን ወሪካኒ ከለቱ ወሪያ ከማርያም ፋ ኦቦሎኒ ማርያም ፋ ኢንከለቱ ከደና ሳኒቲ ጩም ያዋቀዮ ነመኑ ከኒ ወረባ አንገርጋሪ ያዋቀዮ ዳሎተኑቲ ደበሊ እደጩ አማኒ ቦዴ አቃዱ ቢፈዳ በቆና ለመለኮፍሳ አፉርተሚ ተኮ አፉርተሚ ለም ናማ ኩማ ሳዲቲ ደባላ መሄጀ ናማ ኩማ ሳዲ ዛሬ አንድ ሰው ከተጨመረ አቤት ጭብጨባው ለኛ በቃ ምኒ አከስ ምኒ ረ ገመቹ ዳሲሱ ዱጋሞኑ ፊስ ገመቹራ ዋቀረትስ ገመቹ ጉዳቱታ ማሊፍ ነመባዴ ተኮቱ ገለ ሰበበቴፍ ያፍሮተኮ ኮታ ለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ እንታዘዝለት እንኑርለት ኮታ እንጅራናፊ ጋፋ ጅራኑቲ ኦፊሳቲ ሙላቹቲ ካ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ትልቁ ነገር እንኒ ኢሳኒን ጉት እንኒ ሳኒ ፍላት እኙ ሙል ኢሱፍ ምቲ ኢየሱስን ምድር ላይ ለመግለጥ ነው እስኒ ገለ ተጃጅልቶኒ ወልዳ ከነ ኬሰ ጅርተን እኙ ሙልሱፍ ምን አበሉን ጫላ ኳይሪናም ልኮ ጫላ ለለባን ፓስተር ያበሉን ጫላ ፋርፈታና አበሉን ቶሎ ባጋፈንዲተ ኖ መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ የሚሰራው የሚገለጠው ኢየሱስን ብቻ ለማሳየት ነው አሜን የኔ ዝናታች ነው መቃንኮ ገጀላጅራ መቃንኮ ወንተ ተቆይቹ ሚቲ ማሊፍ ቤቱ ያፍሮተኮ ቆሮንቶስ በቆንዳ ኩደ ለመይወደጠኒ ላልተኒ ታጃጅልስ ማልታ ጀዳ አሲተፋ ከናና ደዳ ማልታ አሱመተፋ አፉሪ ዋቀዮኒ ሲከሰ ጅሩ ገሩ ሲወጅኒ እንደማ ገለኒ ዋቀዮ ፋተው ያፍሮተኮ አመስረዴ ቢኤንጀዳ ኮታ ከደና ከኘት ጭምና ማናማና ከሰኒት ወልዳን ዮ ዱበቹ ዮባት ኮታ ሶማፍ ሰገዳን ከደና ዮጀቹ ባት እንዴኪና ወልዳ ማና ከሰን ከሰት አከባ መናፋዳ ማናት አከማቲት አከይሪያት ኮቱ ሶማፍ ሰገዳን ከደና ሰዓቲ ሙርታይን ጀልቀባ ያፍሮቶ ቢየንቱረቲ ዋን ሲንዲቡ ዱጋዋ ቀዮን ሲንንጀ ጂ አለመለመት ቶርቤ ለመለማፍ ጂ አለማንተካ ቶርቤ ለመለማፍ ሶማፍ ሰገዳ ጆሌ ደርገኮኒ ዱፈኒ ወልዳ ከሰት እየማ ሆጂ ፍዳተኒ ኩፈኒ ተዋቀዮን ከዳቱ ጋፈቺ ባንቺ ማኒቱ በ ኡጋበውም ሲጅራቱ ረባኔ ይለለብነ ዋቀዮን ባኔ ይንከዳነ ዋቀዮን አርኦ ዮናን ጀተን ዱፌ ጋፈን ኢስንዱረ አበድ ማል ዋቀዮ ከሰና ማርገምኒ ዛሬ ረጅም ሰዓት ተንበርክኬ የምጸልይ ሰው አርጅራ ይሁን ጀዴላሊ ኖ ማሊፍ ጀዴን ኦፍ ጋፈን ማሊፍ ያገሩ ሲስተም ነው kanjedhan o sistemisa wajin atte gafa wali galtu sigale isabode wajin jel qabda halli tokko simi jata kastata baka tajajil rasachi fagacha demta maltata indadabda humni nuf kennamu humni afuro qulqullu jabina nufta cimina nufta yafro takko kotta kana bodde mana kesan kesatti afan harahas akadda waqayo afan haran qanimiti kennala tamida ልሳንን የሚናገር እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሚስጥርን ያወራል እንደዚሁም ደግሞ ራሱን ያንጻል ኦፊጃር ከሰሳቱ ጀጀባታ ያፍሮታ ኮታ አፋን ሃራ ሃሳቲ ከደና ወልዳ ከሰት አደቢው ጅራሲ ከሰ እየጅር ጋፋቲ አመንቲ አፎርቺ ሲከሰ ጅራ
Gatii kanaaf jabaanne walii wajjiniin afuura qulqulluu humna afuura qulqulluudhaan jiraachuuf deddeebi'uun isa keessa jiraachuun nuuf haa ta'u. Gatii kanaaf iyyuu egaa yaa firoota ko wantan isiniin jedhu humna afuura qulqulluudhaan guutamanii deddeebi'u. ረሃቡና ጥማቱ ውስጣችን ሊገባ ያስፈልጋል። እኒ ጉዳን ይሮሁንዱማ ነጉቲ ያዋቀዩ ሰከነና ሰይፊታ ነጉቲ ያዋቀዩ ሐራሲን ጉታ ነጉቲ ኤቡን ኬኛፍ ቤሉን ኬኛ ሳተው ያፍሩት ይሮንዱማ ወልዳ ከሰት ይሮንዱማ መነከሰን ከሰት ይሮንዱማ ከራ ከሰን ከሰት አፍሮ ቁልቁሉ ኤቦዳ እኒ ዱፌኑ ጉቱፍ እለስኒ ወንቲ ዱዋፊ wanta guutu wal bukkee qabalala qilleensi isa kamiin kuffisuu danda'a isa duwwaa darbachuu danda'a inni guutu wanta barbaadan yoo fiddanii jala keessanii gaffaatanii kufuu dhiisuu danda'a yaanta mammolaat guutamuun kee cimina siif kenna iddoo jirtutti gatii kanaafi eebuun keenyaaf beeluun keenya yeroo baay'ee afuura qulqulluu haa ta'u. Gatii kanaafi Daawit faarsaa isaa keessatti maal jedheetu haasaa faarsaa 42 lakkoofsa 1 irratti boroo fi akkuma burqaa bishaanii yaadu garaan koo yeroo hundumaa maal taate si dheebotti si barbaaddi yoomin dhaqee waaqayyo koo duratti gadi jedhee argama jetti si dheebotti yeroo hundumaa si barbaaddi kottaa barbaadannu kottaa yeroo hundumaa haguutamnu sinii galee afruuta eebuun keenya afuura qulqulluu beeluun keenya afuura qulqulluu gaafa tajaajilu yaa waaqayyo na gargaar afuura qulqulluu kottu waldaa koo keessa jennee yeroo hundumaa humna afuura qulqulluutiin deddeebi'uu nuuf haa ta'u. Guutamuu humna afuura qulqulluutiin Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18 yoo dhattanii ilaaltan akkuma kan afuura qulqulluudhaan maal taa'e guutamaa afuura qulqulluudhaan guutamuu isa booddee maalis hin godha lakkoofsa 19 irratti faarfannaa weedduu galataan maalis hin godha gara waaqayyootti simbuta maaltu afuurichuma si geggeessa kadhannaatti gaafati isa guutamtu akkati waa'ee Yesuus mul'istu si godha akkati waa'ee Yesuus dubbattu si godha akkati waaqeffattu si godha akkati jilgeenfattee isa waammattu si godha humna kee haaressaa akka warra dhugaatiidhaan machaanii akka isaaniin ta'inaa sinii galee warri dhugaatiidhaan machaanii kan inni walitti qabsiisu wal fakkaata waan isa wal fakkaata namoota afuura qulqulluudhaan machaanii yoo ilaaltanii hiniyyuu afaan haaraa dubbatu inni lilshuu akka ta'an wallaalu nama dhugaatii dhugee machaa'u yoo ilaaltu nagaadhuma manaa bahe gaafa manaa bahe arrabi isaa sirriidhuma haasaa gaafa dhugaaticha guutee deebi'u garuu gamaatii gama deemsi isaas hin geeddarama haasaan isaas hin geeddarama akkasiin ta'inaa isaan yeroo isaanii akkasumaan balleessaa jiru. Afurri qulqulluun gaafa sin guutu garuu macheessee geesseetu Kiristoosii wajjin walitti sin fida. Macheessee geessee akkati jilgeenfattu si godha. Sinii galee gatii kanaaf yaa firoota ko kottaa afurri qulqulluun gara jireenya keenyaatti deebi'u. Gara mana keenyaatti deebi'u. Gara waldaa keenyaatti deebi'u. Gara tajaajila keenyaatti deebi'u. Namoonni hafayyanii, namoonni dhaa keessa jiran hiikamanii, namoonni gaaffii adda addaatiin dhufanii gaaffiin isaanii haa deebi'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo sin haa gargaaru. Waaqayyo na gargaaru. Gooftaan isin haa eebbisu. Mee mataa keenya gadi